Arafat Cairo mal sura game himat gabab simat oromo bransiga. Galato masilin jedhan bakka tanatti jechuudha namatu na hin beekne namatu iyyuu na beekuu dhabe malee jechuudha dubbii tana Mubaarak Musammaa harka keessaa qaba akkamitti hojjettan ana miskiina biyyan beeku rabbu nama hin beeku hin dhufeetiin jedhe mana keessa wali qabee qeerroon kun gara 50 mana keessa ijaaran buddeen bicha afoon bicha qopheessee tibsii bicha qopheessee na waamise ani yoo laseenu bayyainatiin kun achi jira buddeenni lafatti afame qeerroon kun nin gubbaa dhaabata sanga jedhu tibsii kutadha yoo jedhu rammeen tafna jedha bayyainatii fudhadha yoo jedhu rammee Abdii Muktaar tafna jedha jidduu tanarra kadhee waan osoo kiisingii hin godhini wanni kun hin taanu yoo ta'e jedhee kiisingii godhe malee jaaladheeti miti kun dirqama narratti geggeeffame ana dubartiidha ni beektan miskiina libbeen timaatimiidha rakkinna tekinikaatiin namoota malee jaaladheeti miti aadafaate ushururuu waliin somnu zamana sareen zebraa eeggatee deemtutti ishee karoobeen shawwaddu jaalattee jala qabatte abbaan giddiin nama dhuggatu hin jiru dubartiin akka of tiisiteetti maraa jala qabatte fedha keetiin jala qabatte maraa fedha makeetiin jala qabattee martuu si dhungate warri feemasii jechuun martuu tarataraasitti taree si dhungate dhugaa dubbachuu wayyaa dhugaa dubbadhu du'i har'as boris obboleettitiyya kanaaf wanni dabree rabbi siillee haadhiisu Mubaarak Musammaa kamanatti guuree dargaggoo si dhungachiisisanillee rabbi haadhiisu rabbii keessan keessummaan si maddeenu Sari kuen sari polo kok mana kana. Gocha kana baadhate Mubaarak Musammaa jennata seenanillee isa duubaan caammaa godhadhee seena. Wallahi wallun gadda desi di wamnan. Nama seetan unda keessa walitti waame. A'udzu billah. Ta'ajiru kisin jechuudha. Kan inni hodhuu jammare hin arge. Astaghfirullah. Rammee kopha waamtee kennaa si fidee jira rammeen dura kennaa rammee irraa fudhadhu jettee nu waamne onnan galchine kifilii kan keetitti. Kifilii kotti dhungate jechuudha. Sanna dhungate lee. Babdi. Maala isaa rabbii.